Raadiyoo Simbirtuu. Guyyuu gaafa kamisaa kan dhiyaatu qophiin Simbirtuu sagantaa isaa kan gaafa Bitootessa 31 bara 2016 kun. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kan Oromiyaaf biyya ambaa jirtan nagaan keenya kabajaa karaa dambalii qilleensarraan bakkuma jirtanitti sinaa ga'uu jenna. Hordoffiidhaaf akkasii tolutti mee sagantaa qabnu sun hin beeksisa. Har'a qophii imalaadha qabna. Qophii simboo waan hin qabaanneef dursine dhiifamuun sin gaafadha. Yeroo ammaa kana Oromoon hidhamee ajjeefamee kanattu gabaafamaa jira. Haga yoomitti hidhamaa yoo maal godhe Oromoon maniisaa bira ga'uu danda'a? Eenyurraa maaltu eegamaa? Kan jedhuuf keessummoota nuti xiinxalan qabna. Keessummoonni keenya lamaan booda qabadheen dhiyaadhachuudha qophii imalaa keessatti. Garuu oduutu dursa. Sirboonnis qaamuma sagantaa keenyaati hanga xumuraatti yoo waliin turtan ittis gammaddanii bohaartu kan jedhu abdii qaba dhaggeeffattoota keenya amma gara oduutti. Harargee bahaa faadisitti fincilli uummataa akka haaraatti eengadda eegale ammallee dhaabbanne. Bitootessa 29 xinnaa guddaan jiraattonni aanichaa gamtaadhaan gara bulchiinsa aanaa deemanii bulchiinsa aanaa sanaa obbo Mustafaa Mahammad dabalatee miseensonni kaabinee marti akka bu'an gaafatani. Obbo Mustafaan faammoo poolisoota qawwee hidhatan itti waamanii uummanni fi waraanni guyyaa 3 wal lolaa turanii jedha oduun nu ga'e. Umarratti uummanni obbo Mustafaa Muhammadii fi kaabinoota isaanii mooraa bulchiinsaa keessaa baasanii to'ataniiru jedhame. Bulchaan aanichaa dhagaa darbachuun mootummaa osoo hin taane burtukaana fa'aa namaa buusaa jedhanii uummatatti qoosaa turanii jedhallee oduun nu ga'e. Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti rakkinni zayitaa fi shukkaaraa garmalee jira jedhame. Magaalota gurguddoo kan akka Bishooftuu fa'aa keessatti yeroo ammaa kana waraqaa deeggartummaa mootummaa kan qabu qofatu argataa jedhan maddi keenya. Zayitni fa'aa karaa gandaa qofaa wanta argamuuf hiriira galanii bitachaa turani torbee kana keessa magaalota gurguddoo kan akka Bishooftuu fa'aa keessatti. Warri waraqaa miseensummaa dhiyeessuu hin dandeenye immoo dhorkatamneetu deebineerraa jedhani dubartiin nageenyaaf maqaa isaanii hin dhoofne kun Bishooftuurraati. Haalli kun immoo magaalota gurguddoo godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti illee wanta mul'ataa jirudha jedha oduun ga'u. Uummattoonni Itoophiyaa keessa hundi mirga isaanii falmachuudhaaf tokkummaadhaan kan irreen isaan bitaa jiru mootummaa Itoophiyaa irratti akka ka'anii jechuudhaan waamicha godhe tumsi bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa. Tumsi kun waamicha kana kan godhe korasaa jalqabaa Bitootessa 21 hanga 25tti Asmaraatti taa'e irrattidha. Tumsi bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa kun haala Itoophiyaa keessaa fi kan gaafa Afrikaa gamaggamee ka'e. Tumsichi hanga korasaa itti aanutti kan hojii gamtichaa guyyuu dalagan pirezidaantii koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamtoota dameelee filateera. Akka kanaan hanga kora itti aanutti tumsa kana kan hoogganan hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sagalee guutuutiin filatamaniiru. Itti aanaa tokkoffaa fi itti aanaa lammaffaa akkasumas miseensota hojii raawwachiistuu filateera. Itti dabalees heera sirna bulchiinsaa fi dookumentarii irratti illee mari'atee raggaasisee ka'e. Bakka buutonni miseensota tumsichaa marti adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa, adda bilisummaa uummattoota Beenishaangul, adda bilisummaa uummattoota Gaambeellaa, adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa fi adda bilisummaa Oromoo irratti hirmaatanii turan. Ajjeechaa goleelee Itoophiyaa keessatti deemaa jiran addatti immoo kan Koonsoo, Oomoo, Ogaaden, Beenishaangul, Gaambeellaa, Sidaamaa, Oromiyaa fi Amaaraa keessa sagalee cimaatiin balaaleffataniitu ka'ani. Mootummaan Itoophiyaa manneen jireenyaa fi daldalaa Oromoo mormuu jedhee shakku jalaa gurguruudhaaf caalbaasitti baasaa jiraachuun beekame. Garii isaanii immoo qabee maayikalaawwii keessatti hidheera wayita manni jalaa gurguramuudhaaf caalbaasiin itti bahaa jiru kana. Magaalaa Gimbii keessaatti daldaltoota kan akka obbo Fayyisaa Tarreessaa fa'aa barbaadamanii dhabamnaan manni isaanii irratti gurguramuudhaaf caalbaasiin itti bahaa jira akka oduun qaqqabeetti. Ganjii keessaa immoo adda bilisummaa Oromoo fi diddaa ammaa keessa jirta jedhamanii maayikalaawwiitti osoo hidhaa jiraniiti. Ijoolleen 3 isaan qaban kan isaan itti guddataa jiran manni sooretaa obbo Garramuu fi Qaaduu Ayyaanaa caalbaasiin irratti ba'eera gurguramuudhaaf.
namni mana sabboontota Oromoo kanaa fi kan biroo godina Wallaggaa dhihaa keessaati irratti gurgursiisuudhaaf fiigaa jiru jedhaman immoo tikaa fi bakka bu'aan baankii intarnaashinaallii Oromiyaa kan damee Gimbii obbo Amaanu'eel nama jedhamanidha jedhame. Waan kana irratti obbo Amaanu'eel baankii intarnaashinaallii Oromiyaa fi bulchiisa godina Wallaggaa dhihaatti bilbilee nama kaasuu hin argan. Amboo mana barumsaa Cariitti kan barataa ture ilmi Oromoo tokko torbee darbe keessa Burraayyuutti waraana Itoophiyaatiin ajjeefame. Barataan sun waddeessaatii naanna'ee Cariitti otoo baratuuti lammaffaa hidhamuudhaaf jennaan miliqee Finfinnee ture kan inni seene. Hordofanii bakka inni jiru Burraayyuutti marsanii qabuudhaaf jennaan miliquudhaaf yaalee qawweetiin isa ajjeesani. Reeffisaa dura maatiisaa dhorkatamee ture garuu sanbata darbe yeroo inni Amboo ga'e magaalaa keessa akkan seenne jechuudhaan dhorkamaa oolee jedha maddi keenya kun. naannoo asuma hidhamee ture isaan akka aanaan gara Finfinneetti baqatee deemee gara Finfinneetti rukutamee lubbuun isaa dabarseetti isaaf jecha xiqqoo sochii cimaatu jira ammaan booda uummanni socho'aa jira reeffillee hin kennamu jedhamee har'a akka gadhiifamutti dhaan ture amma reeffi dhufaa jira xiqqoo sochii bisumaa wal qabatee reeffi akka karamaa keessan dhaabbanni baadiyyaatti baay'ee gaamalee jedhamti kun uummata fardaa jiru. Achuma Ambootti torbee darbee namni Amboo Tuqurincinni Gudar Shananii fi Ginciitti naanna'ee Oromoota basaasaa hiisisaa fi ajjeesisaa ture jedhame tokko rasaasatiin dhahame. Galgala sana hotel Abbabach Mattaaferaa fuulduratti rasaasaan dhaamuusaa malee qaamni anatu godhee jedhe haga oduun kun qophaa'etti hin dhagahamne. Tekni wayii du'uusaa dhugumadha maqaasaa garuu hin barree jedhe namni achi jiraatu tokko. Maqaasaa kana irra waan hin qabu garuu galgaladha kan rukutamee nama basaasaa jedhamee rukutamee jedhamee garuu ani qaamaan bira ga'ee maqaasaa baruullee hin dandeenye naannoo Abbabach. Namni rukutame sun maqaa adda addaa kan qabuu fi Shifarraa fi Abdii jedhees akka of waamaa ture beekameera. Torbee kana keessa immoo mooraa qubsuma Agaazii Gudar keessatti boombiin darbatamee danuu madeesse. Waraanni madaahan mana yaalaa Amboo fi Finfinneetti yaalamaa jiru. Hangi isaanii hin baramne kan jedhe maddi keenya tarkaanficha kan fudhate garuu humna addaa waboo ta'uu beeksise. Dhiyeenya kanas Amboo keessatti Agaazii irratti tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamuusaa gabaasuun keenya nu yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kee yeroo darajjeetiin gara qophii imalaatti dabarra. Shamanni wali so
qoraa jedhu kuni sanyii taadde birroo sanyii gaarii toluuf sanyii baaroo tumsaa kisii kiloolee jarri jaajabdeetti qeerrootu takannisaa sanyii waaqa guutuu sanyii abdiisaa gaa sanyii ilma qeeransaa kisii kiloolee jarri gaaluuf baatee qeerrootu takannisaa. Dhaggeeffattoota keenya amma kan dhiyaatu qophii imalaati. Kutaa lammaffaa xiinxala torbee darbee eegalleetu dhiyaata. Fincila xumura gabrummaa biyya keessaa fi keessa Oppiidoo irratti. Kanaadaa Torontoo irraati obbo Gannatii Nagaasaa fi obbo Hirbaa Isheetutu nu waliin turu. Muuziqaa gabaabduu kanaa booda qabadheen deebi'a. Manas nu waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya Hirbaa Isheetuu fi Gannatii Nagaasaa faana Kanaadaa irraa Torontoo irraa waliin mari'achaa jirra haala yeroo irratti. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Oromoo dhiiseera maaster pilaanii haa jedhu malee Oromoon itti fufee jira fincila kana. Maaster pilaanii kana warra mallatteessa keessaa yoo laalle galmee isaanii harka jira. Oromiyaan yookaan Oppiidoon homaan mallatteessa keessaan qabu warra federaalaati. Federaalli immoo dhiiseera hin jenne inni gaafii tokkodha yuuti. Garuu fincila amma deemaa jiru kana gareen biraan Itoophiyaa diiguufidha tokkummaa Itoophiyaa irratti kan gufuu ta'edha Itoophiyaa balleessuuf Itoophiyaa kan diiguudha jedhu mootummaan Itoophiyaa immoo goolessitoota akkas godhee mormitoota akkas godhee biyyoota alaata akkas godhee jedha yeroo tokko immoo natu balleesses jedha garuu gaaffiin Oromoo Itoophiyaa diiguuf diiguu dhiisuu irratti yookaan immoo saboota biraa irratti kan xiyyeeffate moo akka mootummaan jedhu moo akka warri biraa hiikan kanadha moo akkamidha gaaffiin Oromoo akkasiin hubattanitti Gannati. Egaa wanti dhugaan nuyi haaluu hin dandeenye tokko mootummaa kanaan dura turanii mootummaa Dargii, mootummaa Haile Sillaasee, mootummaa Minilikii maaloo kan jedhan kana addumaan immoo dargaggoon amma fincilaa jiru kun hin beeku. Hin argine wajjin hin jiraanne hooggansa sana jalas bulee hin beeku. Gara caalu warri fincilaa jiranii yoon dogoggoruu baadhee harka dhibba keessa harka olaanaa kan qaban dargaggoota mootummaa amma biyya bulchaa jiru kanaa wajjiniin muuxannoo baay'ee qabanidhaan hariiroo baay'ees qabanidhaan. Achi jalatti ijoollee dhalatanii guddatan hooggansa mootummaa kanaa jalatti namoota baratanii sadarkaa adda addaa ga'an anayyuu dabalatee jechuudha poolisa biyya Hirbaayyuu dabalatee jechuudha baratanii sadarkaa adda addaa ga'an keessatti immoo hojjetanii caasama mootummaa kana iyyuu adda addaa keessatti warri hojjetanii fi gola hooggansa mootummaa amma jiru kanaa namoota beekanidha qonnee hojjechaa jiramu. Har'arra taa'ee gaafani madaalu yeroo hundumaa kana tuna ajaa'ibaadha. Namoonni keenya uummanni keenya akkuma yaadatu qabsoon uummata Oromoodha yeroo baay'eedhaaf booddeetti harkifataa ture. Kan inni itti harkifatu immoo gar tokkoon gurra tokkoon tarii haalli kun fooyya'inna laata. Mootummaa amma jiru kanaan jireenyi kun uummata Oromooti haga ta'e kanaan dura ture irra fooyyee qabaatinna laata waan jedhu dhaggeeffataa ture. Yeroo dheeraa amma kana lakkoofsise hundumaa keessatti garuu yeroo madaalu uummanni Oromoo mootummaa kanaan dura Haile Sillaasee kan jedhan Dargii kan jedhan isa duras kan ture keessattis mootummaa amma jiru kana keessatti immoo isa ija qabataa ta'ee bu'aan uummanni Oromoo sirna yookiin hooggansa biyya sana hoogganu
addaa keessatti argatu badaa dhufuusaa, jiruuf jireenyi uummata Oromoo diigamaa dhufuusaa, magaalaatii hanga baadiyyaatti, xinnaatti hanga guddaatti, isa biratti hanga isaa hin baratinii jireenyi uummata Oromoodhaa baay'ee miidhamaa dhufuusaa argee. Kanaaf uummanni Oromoo gaaffiin isaa gaaffii walabummaati, gaaffii bilisummaati, gaaffii abbaa biyyummaati. Uummanni Oromoo gaaffiin isaa gaaffii ofiin of bulchuu, ofiin of gaggeessuu, ofiin of hoogganuuti. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun uummata Oromootiif akka ilaalcha kootiif baay'inaan rakkoo natti hin fakkaatu. Biyyarraas, saba biraarraas, uummata biraarraas jibbiinsa adda ta'e uummanni Oromoo qabu. Kanaan dura saba uummata kaabaa fi bahaa fi lixaa fi kibbaan ollaa baay'ee saba baay'ee wajjin jiraate uummata argeedha. Isa ollaa jiru isa kaabaaf kibba lixaa fi bahaa jiru dhumma utuu hin ta'in keessuma isaa keessa iyyuu saba adda addaatu buufatee jiraataan uummata Oromoo. Kanaaf gaaffiin uummata Oromoodha saboota kaan irratti gaaga'imsa hin barbaadamne fiduu utuu hin ta'in jibbiinsa saba biraatiif qabu utuu hin ta'in sabni Oromoo saba ofii isaatiin of bulchuu barbaachaaf jecha fincilu, saba mirga isaa kabachiifachuudhaaf jecha fincilu didu, saba eenyummaa isaa bara baraan ittiin jiraachuudhaaf jecha fincilu waan ta'eef eenyu irratti iyyuu jibbiinsa addaa saba qabu akkan ilaalu. Tole, fayyaa ta'e Gannati. Mee hirphaa mootummaan kan dhaabbata muraasummaa uummata Oromoo haa ta'u mootummaan federaalaa gaaffiin uummata kanaa gaaffii bulchiinsa haqaa dhibuuti jedhu. Akka amma Gannatiin jedhetti immoo isa miti isuma caalaayyuu gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii bilisummaa, gaaffii dimokiraasii, gaaffii walabummaati jedhame. Dhugumas immoo Oromoon nuti mootummaa kanan barbaannu, sirna kanan barbaannu, walabummaa barbaanna, bilisummaa barbaanna dhugaa jedhanii dhaadannoo dhageessan mul'ateera. Mootummaan federaalaa kan kana godhe immoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti, kan lafa gurgures isaanii, kan saames isaaniidha jedhama. Bulchiinsa haqaa dhibuu kun waggaa 25 guutuu bara Hasan Aliirraa kaasee hamma Muktaaritti wanta himatamaa ba'edha. Waggaa 25 kan hin fooyyofnedha. Tokko haqachuun kunii fi walari'uun kun maalirraa madda? Fincila amma ka'e kana hawaasa keessatti tasgabbeessaa laata tarii akkas ol godhuun kun akka hubatteetti hirpa. Dhugaadha. Mootummaan kun egaa yeroo hunda wanti inni haasa'u konsistensiin qabuyyuu wanumti inni jedhu. Yeroo baay'ee kaayyoon isaa qoqqoodanii Oromoo irratti kakaasanii ofii fi itti gaafatamummaa ofii Oromomaaf kennuu fi Oromoon walumatti akka quba qabu gochuudha kaayyoon isaanii. San keessa isaanii umurii bulchiinsa isaanii umurii isaanii dheereffachuu fi wanta saaman nyaachuu, wanta saammatan sassaabachuuf wanta akka isaan gargaaru. Kanaaf gaafiin uummata Oromoo akka obboleessi koo Gannatiin jedhee gaafiin Oromoo har'aa miti kan jalqabe. Gaafiin uummata Oromoo gaafii jaarraa tokkoon dura jalqabeedha. Gaafii mirga ofii, gaafii mirga abbaa biyyummaa. Kanaaf gaafii rakkoo bulchiinsa gaariitii, rakkoo kanaadha, rakkoo maalidha kan jedhani isaan yeroo hunda waanuma jedhanidha. Waan hedduu jedhu waggaa 25 har'aa waanuma bulchiinsa gaarii haasa'aa turanii ammas isuma haasa'u. Kanaaf mootummaan kun yeroo tokko waanuma gorsuma gaarii tokko waan qabu natti fakkaata. Maaliif uummanni baay'ee akka isaan dursee deemu hin beekne. Egaa OPDO'n jiraattes jiraachuu baattes uummata Oromoon fayyadu. Isaan uummata Oromoo akkas goone abaluu ariine jechuudhaan uummata Oromoo wanta gammachiisanii miti. Gaafiin uummata Oromoo gaafii bu'uuraatii, gaafii mirga abbaa biyyummaati. Kanaaf kun gaafii uummata waan quubsuu miti. Gaafiin uummataa isaa miti. Ammas isaan gaafii uummataa kanaa jedhanii irra diddibanii darbuu barbaadu. Garuu uummanni kanaa miti. Uummannis ammas irraa fudhachaa hin jiru. Kun immoo OPDO'n duraan isaanii ergamtu sanuu tarii isaan nabsiisinna mootummaa kanaa. Ani yeroo tokko gaafa yaadu sumti OPDO'n isaaniif ergamtee isaaniif uummata rukuchiisu, uummanni isaan jalatti akka jilbeeffatu, fedhii isaanii guutuudhaaf hojjettu sunuu tarii nu ga'e jedhinnu. Maaliif kun hin oolu? Isaan keessattuu yookaan gara saniis hin taane yookaan gara hawaasa hin taane. Isaaniif keessattuu warra OPDO'tiif anaaf yeroo gaariidha. Yeroo itti dhaabbatanii of laalanii fi yeroo karaa sirrii ta'e irra dhaabbachuu qaban ammaadha. Kanaaf malee gaafiin bulchiinsa gaariitii jedhanii maaliif isaan quba itti qabu malee Finfinnee keessa laaluu dandeenya. Yookaan immoo naannoo Finfinnee fakkeenyaaf Xaafoo sitti himuu hin danda'an. Xaafoo naannoo sana waan jiraachaa ture. Magaalaa Xaafoo san keessa kan lafa fudhate baay'een isaanii loltoota Tigreeti. Uummata Tigreeti. Baay'een isaanii uummata isaaniiti. Saba biraa kan biraa dhiisanii even foormalii lafa kennanii dhiisanii maal gochaa jiru amma?
qotee bulaarraa lafa akka butan godhu saba biraa. Sabni biraa lafa qotee bulaarraa akka bitu maallaqa xiqqaadhaan akka bitu sanii booda leegaalaayiz godhu. Kun maal jechaadha? Uummata san ammarree formally so indirectly uummata san sabni biraa akka achi galu, sabni biraa lafa isaanii ammas maallaqa xiqqoodhaan irraa akka fudhatu sanii booda isaanii mirkaneessu. Kanaaf kana kan gochaa jiru immoo warra viidiyoo isaaniif ergamu malee isaan warra gubbaa jiru. Warruma har'a hoogganarra jiru warruma federaalarra jiraniidha. Maaliif qabeenyi isaan har'a qaban waggaa 20 keessatti egaa eessaa dhufe? Lafuma Oromooti, qabeenyuma Oromoo. Wanti godhamaa jiru responsibility tokkotti dabarsanii laachuun falaa miti. Kanaaf gaafiin uummanni gaafate gaafii sirriidha. Gaafii uummataa san deebii sirrii laachuudhaaf malee gaafiin akkasiidha jedhanii bitaa mirga qabanii jajallisuun kanaaf falas miti. Walari'uunis dubbiin laaffisu jechuu keeti. Walari'uunis dubbiin laaffisu. Maaliif beekamaadha kun viidiyoon yoo barbaadan yoo ergamuufi baatte yeroo hundaadha. Kun amma qofaa miti. Fakkeenyaaf baay'een isaanii Junaddiin isaaniif ergamee uummata Oromoo ijoollee Oromoo meeqa even wanti inni haasa'aa ture hundi keenya waa yaadannuudha. Gaafa akka isaan hin fayyadne argan immoo achi darbatu. Kanaaf viidiyoonis kana hin beeku. Kun uummannis beeka. Uummanni kana waan beekuuf gaafiin uummataa ammas viidiyoo kana nu godhee miti gaafiin kan jedhan isaan kan jallisaa jiru ofirraa gara viidiyootti jallisuu waan godhanidha malee gaafiin isaa hunduma isaanii keessattuu warra federaalaati kan ilaallatu. Itti fufa qabsoon bilisummaa kan addaan hin jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa. Itti fufa qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoon bilisummaa kan addaan hin jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa. Dhaggeeffattoota keenya ammas Kanaadaa Torontoo irraatti hirphaa isheetuu fi Gannatii Nagaasaa faana haalaa jirra. Ammas lamaan keessanii waajjira adda addaa irraa dhuftani. Yookaan waajjiroota adda addaa fi miti mootummaa keessa hojjettaniittu. Kanaaf ulaa adda addaatiin beektu. Hoggaatiin xaltani quuqamni hawaasaa, quuqamni hojjettoota mootummaa, bulchiinsuma keessallee dakaanga gubbaatti dalagan sun eessa jira lapheen isaanii yeroo ammaa kana? Bulchiinsi caasaa mootummaa amma dakaatti dadhabeera jedhaman dhugaadha. Maal fedha hojjetaan mootummaa yeroo ammaa kana yookaan gahee isaa nama fincila kana keessatti qabanii mul'ataadha? Akkuma argine uummanni Oromoo naannee barataa isaa qofa miti yookiin qotee bulaa isaa qofa miti yookiin maanguddoota ganda baadiyyaa adda addaa keessa jiraatan qofa miti. Uummanni Oromoo iji isaanii fi gurri isaanii warra dhiyoo kana baroota adda addaa keessa baruma mootummaa kana keessa barumsa sadarkaa barnoota adda addaa irraa eebbifamanii amma mana hojii mootummaa keessa jiranidhaan hooggansarras namoota jiranii jechuudha. Akka carraa ta'ee sadarkaa naannoorra namoota jiran biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa keessa hojjetan yoo hunda ta'uu baatee baay'ee isaanii wajjiniiti. Fuulattis ol beeknaa qaamaan ol beekna jechuudha. Sirriitti eenyutu maal akka ta'e ol hubachuu hin danda'amu jechuu barbaadeedha. Ol beekna jechuu barbaadeedha. Hojjetaa sadarkaa hojii adda addaa irra hojjetu qofa mootuu hin ta'in sadarkaa ekspertummaa adda addaa irra hojjetu qofa mootuu hin ta'in namoonni sadarkaa hooggansaa biirootii qabee godina aanaa fi biiroolee adda addaa irra namoota jiranii wajjinis kan ol beeknu qabna. Kanaaf warri amma miseensummaadhaan nuni miseensummaa viidiyoo keessa jirra jedhanii warri nuyi beeknu baay'een isaanii garaan isaanii lafa inni jiru guutumaa guutuutti quuqama uummata Oromooti. Aantummaa uummata Oromooti. Sabni Oromoo gaaffiin inni gaafate naannoo biraa wajjin yommuu madaalan raawwiin naannoo Oromiyaadha karaa hundumaatiin xinnoodha. Itti fayyadamni bajeta naannoo Oromiyaa karaa hundumaatiin gadaanaadha. Raawwiin sagantaalee caasaa mootummaa hundumaa naannoo Oromiyaa wajjin yeroo hundumaa sadarkaa federaalaatti yommuu gamaagamni madaalliin adda addaa gaggeeffamu gadi bu'aadha. Caasaa fayyaa naa fudhattee ilaalte, caasaa barnootaa naa fudhattee ilaalte, caasaa qonnaa naa fudhattee ilaalte, caasaa hawaasummaa adda addaa fudhattee naa ilaaltu raawwiin naannoo Oromiyaadha karaa hundumaatiin gadi bu'aadha. Silumayyuu bajetni sun yeroo ramadamu naannoo Oromiyaa giddu galeessa kan godhate miti bal'ina isaa, uummata isaa fi fedhii naannoo Oromiyaa keessa jiru sana giddu galeessa kan godhate miti. Kanaaf yeroo hundumaa hojiin immoo walitti qabamee gaafa sadarkaa biyyoolessaatti yommuu madaalamu naannoo Oromiyaadha gadi bu'aadha. Kanaaf kan ammoo kan hojjetuu fi kan hojjechiisu warruma uummata Oromoo keessaa ba'ee
keessummaadhaan viidiyoo keessa jirra jedhanii of himanidha. Kanaaf gama hundumaatiin yommuu saalfannu, gama hundumaatiin yommuu boqquu buufnu, gama hundumaatiin namaa gadi yommuu taanu, gama hundumaatiin waa'een keenya ija keessa galuu yeroo dhabu quuqamni achirraa maddaani. Ilaalcharraa observation yeroo adda addaatti godhamurraa maddaani. Kanaaf namoonni baay'een garaan isaanii kan inni jiru lafa bilisummaa Oromooti, lafa walabummaa Oromooti, lafa mirga dimokiraasii manni Oromoo argachuuti akka ilaalcha kootiitti. Namoonni muraasni tarii sadarkaa olaanaarra warri jiran aantummaa warra Tigireetiif kan hojjetan, isaaniif kan lallaban, isaaniif ergaa kan dabarsanii tarii gara sana jiraachuu hin danda'u. Isaan kanaa wajjin immoo walitti dhufeenya yookiin hariiroo siin qabu waan ta'eef gaarii godhee hin beeku. Garuu namoota warra kaan sadarkaa ani irra turerra ani irra jirurra namoota jiranii wajjiniin gaafa madaalee ilaalu namoonni baay'een caasaan mootummaa baay'een harka mootummaa keessa harkaa ba'eera. Barsiisaa baay'een isaan harkan jiru. Dhaabbilee fayyaa baay'ee keessa kan jiran ogeessonni fayyaa isaan harkan jiranii. Hojjettoonni ekstenshinii fayyaa isaan itti amananii waggaa meeqa wajjiniin hojjenne waggaa meeqa isaaniin ijaarre jedhanii kunoo ji'a 4 gidduutti isaan harkaa 1.5 sadarkaa gandaatti ijaarame harkaa kubbisaniiru. Hojjettoonni ekstenshinii qonnaadhaa sadarkaa baadiyyaarra jiran ganda hundumaa keessa 3 yookiin 4 ta'anii jiran isaan waggaa meeqa ittiin dhaadachaa turanii ji'a 4 keessatti 1.5 gaggeessaa turan harkaa balleessaniiru. Kanaaf maal jechuudha? Kanneen isaan itti amanan caasaan xixinnaan sadarkaa gandaarra jiru isaan harkaa ba'eera. Kanneen isaan itti amanan caasaan giddu galeessa sadarkaa aanaarra jiru, sadarkaa godinaarra jiru isaan harkaa ba'eera. Caasaa gurguddaan sadarkaa naannoorra jirus isaan harkaa waan ba'e fakkaataa. Amma isaaniif humna guddaa ta'ee kan jiru qawwee, humna guddaa ta'ee kan jiru aangoo amma irra jiran, humna guddaa ta'ee kan jiru haala isaan amma qabatan sadarkaa kan amma qabatanii jiranii ta'an. Maaliif isa kanatti fayyadamanii hojiirra ari'u, isa kanatti fayyadamanii mana barumsaa keessa ari'u, isa kanatti fayyadamanii maatii isaanii gooluu diiguutti adeemaa jiru waan ta'eef aangoorraa kaasu akkuma gidduu kana gochaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hojjetaan mootummaas dabalatee garaansaa kan inni jiru yoomiyyuu kanaan dura ji'a meeqa yookiin waggaa meeqa illee viidiyoodhaa fi buusii ji'a habuusu iyyuu malee ani miseensa jedhee waraqaa eenyummaa kan viidiyoo qabatee illee haa taa'u iyyuu malee isaan nu viidiyooma keessa iyyuu taane miseensuma iyyuu taane jiraanne bilisummaa uummata Oromootiif hojjechuu walabummaa uummata Oromootiif hojjechuu mirga dimokiraasummaa uummata Oromootiif hojjechuu hin dandeenye ilaalcha warra qabanidhaan. Asumarratti yaada kee gara xumuraatti qawweetti amananiitu jiru yookaan qawweedhaan bulaa jira malee harki caalaan miseensi isaaniillee saafaan hin jiru. Hawaasni Oromoo inni gaafatu gaaffii abbaa biyyummaatii jetteetta. Oromoon immoo amma yeroo adda addaa akkuma dhaga'amutti hidhamaa ajjeefamaatu gabaafama. Kanaaf waraana jalaa bahuudhaaf hidhamuu ajjeefamuu kana ofirraa baraaruudhaaf qolachuudhaaf Oromoon illee mirga isaa kabachiisuudhaaf humna ta'uudhaaf eenyurraa maaltu eegama akka falaatti gama keetiin kan asitti mul'atu? An akka falaatti kan natti mul'atu keessumaa warra miseensummaa viidiyoo qabanii fi caasaa mootummaa adda addaa irra warra jiranii kan dhaamsiyanii qabu falas ta'uu kan danda'anii isaan humna guddaadha kan ta'e ilaala. Humna qaban sanaan achi keessaa diddaa isaanii isa dhokatanii didan, diddaa isaanii isa hojii koorraa na ari'u jedhanii didan, aangoo koorraa na buusu jedhanii didan fi kanneen kana bu'aan hojii argadhu kanan irraa hambisu didan sana hin ta'ini akkuma ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii keessa jirtu fuulatti baatee fincilaa didaa jirtu akkuma qotee bulaan sadarkaa ganda baadiyyaa keessa jiru sadarkaa jirutti ba'ee falmachaa jiru. Haadhonni keenya akkuma falmachaa jiran daa'immannis ba'anii falmachaa akka jiraniis isaanis ba'anii achi keessa illee jiraatan malee ba'anii kan nuyi dhaabbanneef uummata kanaati. Kan nuyi hojjennuuf uummata kanaati. Kan nuyi keessaa argamne uummata kana keessaati. Kanaaf jedhanii fuulaan ba'anii falmachuun isaan irra jiraata. Gaafa fuulaan ba'anii falmatan immoo kufaatiin mootummaa sadarkaa federaalaatti isaan ittiin ijaaran maaliif mootummaa sadarkaa federaalaa ijaaree jedhames kan jiru koo viidiyoodha. Humna guddaa kan qabu, teessuma guddaa kan qabu isaanidhaan itti fayyadamuu hin dandeenye irraan kan hafee jechuudha. Kanaaf isaanitti gara fuula duraatti front liner ta'anii front ta'anii fincila isaanii kana itti bu'uutu irra jiraata. Egaa warri kaan immoo silayyuu itti jiru, silayyuu keessa jiru. Manni gara biyya addunyaarra jiru itti jira, barataan Oromoo itti jira, qotee bulaan Oromoo itti jira. Amma qabsoo sanatti fuulaan ba'ee guutuutti keessa lixee front line ta'ee dhaabachuu kan hin danda'in warra harka mootummaa keessa jiran waan ta'eef isaan achi as ba'uu qabu. Gaafa isaan achi as ba'an dubbiin gara dhumaatti adeemuu ni mala jedheen ilaalaan.
Gama dirree waraanaatiin cimsatanii meeshaa bitachuudhaan gadi bahanii cina dhaabbachuudhaan hawaasa alaa kanarraa maaltu eegama? Qabsoon egaa karaa baay'eedhaan kan gaggeeffamu. Qabsoo karaa baay'eedhaan gaggeeffamu kana keessatti hawaasni alaa isa qabsoo karaa nageenyaa uummanni keenya ijoolleen keenya sadarkaa biyyaatti gochaa jirtu kana gama hundumaatiin kumsa gochuun barbaachisaadha. Uummanni keenya gochaas jira. Kan amma ilaalutti barbaadduudhaa fi uummanni keenya baay'ee onnatee gama hundumaatiin taafachaa jira. Gama biraatiin immoo warri qabsoo Oromoo kana gama hidhannootiin gama waraanaatiin geggeessuudhaaf hojjechaa jiran immoo isaanis gama isaaniitiin gara kanatti uummata giirgochuun gara kanatti uummata waamuudhaanii uummanni immoo deebii barbaachisu kennuufiin barbaachisaadha jedheen ilaala. Garuu hagan amma ilaalutti uummanni Oromoo karaa dhaabbata gargaarsa qeerroo idil addunyaadhaa sochii baay'ee gochaa jira. Anis gama sanaan hirmaannaa gochaa jira obboleessi koos akkasii. Kanaaf gama biraatiin immoo gama hidhannootiin gama sanaan immoo warri hojjetanii uummata gara kanatti kakaasuun gara kana fiduun kun immoo achumaan fincila karaa nageenyaatiin godhamaa jiru. Kanaafis tumsa ta'uu akkaataa danda'uun gochuun hin danda'amu waan ta'eef uummanni isa kanatti hirmaachuu qaba jedheen ilaalaa. Nu dhiigan dharaannu lola siin barbaannu wala boobuu malee tunkurtuu si feenu keenya guuttachuu dhiibboota deebinu arrallee borullee tulee dhabanna malee dhagayyaa galtuu yaa hangaraan kulee ilmaan Oromoo barattoota maaliif siin mararre itti dhufe qabsoo bilisummaa itti dhufe qabsoo bilisummaa kana taane fincila qabummaa. Dhaggeeffattoota keenya ammas Kanaadaa Torontoo irraatti hirphaa isheetuu fi Gannatii Nagaasaa fa'aa jirra. Hirphaa Oromoon ajjeefamee rukutamee biyyaa bahee hidhameetu gabaafamaa jira. Dhuguma immoo fincilan dhaabne haa hidhamullee haa ajjeefamullee malee fincilin dhabban itti deemaa jira. Garuu falli waaraa yoo maal ta'edha Oromoon bakka yaade kan ga'u kaayyootti dhaabbatee fi kaayyootti ka'ame kana galmaan ga'uu danda'u eenyurraa maaltu eegama maaltu godhamuu qaba akka falaatti otoo akkam ta'ee hawwitati. Dhugaadha. Yeroo ammaa dubbiin mootummaan kun hawaasa keenya achi jiru biyya keessa jiru akkamitti akka dararaa jiru ijoolleen meeqa akkamitti akka dhufaa jiru argaa jirra. Egaa falli isaa anaafi falli guddaan qabsoodhaan jedha. Qabsoon immoo aarsaa malee murtuu keessattuu bilisummaan yookaan immoo wanti barbaadu tokko kamiyyuu haa ta'u qabsoo malee yookaan immoo aarsaa kaffaluu malee wanti dhufu hin jiru. Kanaaf aarsaan kanuma jiru, damuun kanuma jiru, duunis kanuma jiru. Kana fudhachuu qabnaa hundi keenya yookaan immoo warri kanaan boodas qabsootti seenuudhaaf qophaa'anis kana fudhachuu qabna. Kana yoo hin ta'in teenyee wanti barbaannu tokko wanti ofii nuu dhufu yookaan immoo waaqayyo achirraa gadi nuun buusu waan feenu san. Kanaaf nuyi falmachuudha. Oromoon tokko ta'ee akkuma amma jalqabe kanatti tokko ta'ee afaan tokkoon falmachuudha. Maaliif qawwee amma feetee haa qabaattu Oromoon miliyoona 40 miliyoona 50 ajjeesuu hin danda'a. Wanti guddaan kanaadha. Uummanni Oromoo beekuu kan qabu miliyoona 50 hidhuun hin danda'a. Miliyoona 50 ajjeesuun hin danda'a. Kanaaf wanti guddoon hunduu walirratti ilaaluu hin ta'in tokko ta'ee afaan tokkoon harka tokkoon tokko yoo hidhamu taa'ee ilaaluu hin ta'in tokko yoo rukutamu taa'ee ilaaluu hin ta'in dubbiin isaa deemee kanarra mana tokkoo seene bor mana tokkoo seenuun isaa waan hin oolle waanuma argaa jirrus waan ta'eef qabsoodha. Kanaaf eenyurraa maal eegamaa kan jedhu tokkoffaa egaa hawaasni keenya hundumtuu ani Oromoodha kan jedhu hundumtuu asirratti gahee isaa bahuu qaban jedha. Kan danda'u qabsoo san keessatti kallattiin hirmaatee socho'uu danda'u keessatti socho'uu qaba. Kan immoo yaadan gorsaan hawaasa kana diriirsuun gama saniin keessattuu liidarshiippii taphachuu roolii qabu innis roolii isaa yeroo kamiyyuu caalaa bahuun dirqama jedhee yaada. Beektonni Oromootis keessattuu yeroo ammaa Oromoon beektota hedduu qaba. Beektonni Oromootis beekumsi isaanii kan uummata isaaniitiif hawaasa isaaniitiif hawaasa isaan achitti dhiisanii deeman yookaan immoo biyyatti nuyi hawaasa kana keessaa baanee hawaasa oduun baratiin ofiif miidhamee ofiif gabroomee isaan barsiisaniif hin ta'in
faayidaan qabu. Kanaaf isaanis beekumsa isaaniitiin kallattiin maaliif qabsoon kallattii adda addaa qaba. Isaan kallattii isaanii mijatuun hundumtuu qabsaa'uu qaba jedha. Keessattuu jaarmoleen siyaasaa Oromoo yeroon miira hawaasaa kana dhaggeeffatanii hawaasni maal barbaada, maaltu nurraa eegama, maal gochuu qabna jedhanii sirriitti xiinxalanii of laalanii viizhinii fi miishinii isaanii even rivaayiz gochuun irree yoo barbaade rivaayiz godhanii yeroo itti socho'uun barbaadudha. Keessattuu qabsoon Oromoo yeroo warri maqaa Oromootiin qabsaa'u jaarmoleen jijjiran wal jala dhaabbachuu oduun ta'in kaayyoo tokkoof qabsaa'an waan ta'eef Oromoo gabrummaa jalaa baasuuf, Oromoo rakkina jalaa baasuuf, Oromoo biyyattii san keessatti mirga akka qabaatu, akka namaatti keessattuu mirga namummaa akka qabaatu waan ta'eef an akkas jedhee naman hundi isaaniitu kan qabsaa'aniif uummata Oromoo san keessaa baasuudhaaf jedhee waan yaaduuf waan saniif yoo qabsaa'an immoo galmi isaanii deemee ammas galmi isaanii tokko. Galmi isaanii tokko yoo ta'e immoo hawaasni kun kallattii adda addaa deemuu danda'a. Garuu wal dura dhaabbachuu oduun ta'in wal tumsanii waliin wal laalaa akkamitti deemamuu akka qabu gamtaan walitti dhufanii yeroo itti socho'anii fi yeroo itti aakshiniitti galanidha malee yeroo ammas isa kalee kaastee isa kuni kanaadha jettee wal duukaa dhaabbattuu oduun ta'in yeroo tokkummaadhaan tokko taatee hawaasni keenya amma tokkummaa jedhee bu'aa jira. Keessattuu jaarmolee keenyarraa kan dhagaa jiran tokko ta'anii afaan tokkoon miidhama isaanii kanarreen rakkina hawaasa irra gahaa jiru kanarreen akka qolachuudhaaf yoo tokko ta'an hawaasni keenyas yoo isaan tokko ta'an isaan duuka hiriiruudhaaf hawaasni qophiidha. Hawaasa kanas kallattii liidarshiippii isaan taphatanii karaa itti agarsiisanii wanta hawaasa kanarraa eegamu akka godhan gochuun hin danda'amu. Kana gochuudhaaf anaaf yeroon sirriin ammaadha. Yeroon kun nu dabarte taanaan waan baay'ee misgoonee jirra. Seenarraayis barachuu qabna. Isa kaleessa ittiin jiraannu hin ta'in isa boruutu waan jiraannuuf isa kalee wanti irraa barannu yoo jiraannu isa irraa barannee isa gara fuula duraatiin maal gochuu qabna kan jedhan yoo danda'ameef sabni cunqursamoon biyyattii san keessa akkuma Oromoo hacuucamaa jiran jiru isaan irree ofitti qabnee akkuma jalqabbiin gaggaariin jiran jiru isaan irree ofitti qabnee isaan hiriirsinee keessattuu sirna nama nyaataa kana sirna waraabessa kana hawaasa keenyarraa atattamaan yeroo itti kaasuu dandeenyu. Hawaasa biyya alaa jiru keessattuu hawaasa diyaaspooraa jedhamu kanarraa qabsoonni afaaniin qofa ani akkasiidha jechuun qofa osoo hin ta'in hundumtuu wanta irraa eegamu gumaachuu qaba. Keessattuu gargaarsa maallaqaa barbaachisaadha. Hawaasni keenya bakka jirutti amma danda'u maaliif biyyi sun biyya namoota muraasatiin Oromoon biyya Oromoo hunda. Kanaaf biyyi sun yoo bilisoomte biyyi Oromoo sun hawaasni Oromoo sun gaafa mirga abbaa biyyummaa gonfate biyyi kun kan hundaati. Kanaaf hundumtuu kallattii waan danda'uun qabsoo kana bira dhaabbachuu qaba. Kan dandeettii qabu dandeettii, kan gorsuu qabu gorsaan, kan teeknikalii wanti warri sappoortu gochuu danda'an yoo jiraatan isaanirree wanta isaanirraa eegamu hundumtuu shoora irraa eegamu bahuu qabu. Miidiyaan keenya keessattuu miidiyaaleen yeroo ammaa shoora gurguddaa taphachaa jiru. Isaanirree hawaasni kun afaan tokkoon bakka tokkotti dhufanii qabsoo kana akka sirriitti utuban gochuun ammallee gaheen isaanii guddaadha taphachaas jiru. Kanan jedhan. Tole. Hirphaa isheetuu fi Gannatii Nagaasaa Kanaadaa Torontoo irraa haala yeroo irratti addattu immoo fincila xumura gabrummaa biyya keessaa Oromiyaa guutuutti deemaa jiruu fi keessa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irratti xiinxala bal'aa kennitaniittu. Guddaa galatoomaa fayyaa ta'a nagaatti keessummoota keenya. Itti fufa qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoon bilisummaa. Kana taane jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa. Itti fufa qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoon bilisummaa. Kana taane jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa. Amma bilisummaa, amma bilisummaa, amma bilisummaa, amma bilisummaa, amma.
Solo tokkummaani akkota gabrummaa onkoltu fiddaani kaabaa fidhiyaa kaabaa fidhibaani maratu dandeessu gachiiristee taatu fuudhi fataa jalaa samii sabuutu abadan ibiddaa fi jidee wajjin jiraatu walirraa fagaatu itti biqiluu qabsoo bilisummaa itti biqiluu qabsoo bilisummaa kana taane jenne fincila gabrummaa amma bilisummaa itti biqiluu qabsoo bilisummaa itti biqiluu qabsoo bilisummaa kana taane jenne fincila gabrummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa Nudi ganaranu lola simbarvanu wala bobu male tunkurtu sipenu ikenya mutatu ikboda debinu arrale borule tule dabanda male nagaya gantu ya hangaram kule inna meromo baratota maalif simmararre itti dhufe qabsoo bilisummaa itti dhufe qabsoo bilisummaa kana taane jenne fincila gabrummaa amma bilisummaa itti dhufe qabsoo bilisummaa itti dhufe qabsoo bilisummaa kana taane jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa amma bilisummaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aa kanumaan xumuruuf jenna. Kan nu hafe nagaa walitti dhaamuu fi sirba tokko sin affeeruu qofadha. Hangammaatti warri nu caqasaa turtan galanni keessan guddaadha. Torbee dhimmoota biraatiin hanga walitti deebinutti bakka gaarii keessan nu tura jecha sirba Hirphaa fi Habtaamuu Lamuu kana sin affeereen jira. Anda Sodolaati. Kadar al-dagger on sabah
warra maakadoobuy Wakachanako tikida kabate anduransi nyate duransi chachapse jedegeron Dina Kenya Nuwaltana Dini Yomo Nugamomo Shambo Zadir Gachanesa Ani Sangi Lenjati Jirti Onne